harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtutti hunduma keessaniif isiniif haa baay'atu jechaa akkam isin nagaa jirtu alaamanni sa'a namni jaarsa jaartii shookaa cilfa biraddisti hundu nagaadha baga nagaa nuuf taatanii nus nagaa jirra. Egaa har'aa keessattuu gorsa gabaabduu takkan qabadhee dhufee jira. Shamara gola madamii jirtan hunduma keessan ilaallata. Video kan akkuma seentanii laayikii sheerii channel kanaaf immoo warri haarawaa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa immoo akka argattanii mallattoo notificationii san oonii godhaa jechaadha. Har'a qimamoota gola madamiitiifan dhaamsa tokko qaba. Keessattuu ijoollee halkanii guyyaa hojjettanii keessattuu biyyoota akka Saudi Arabiyaa fi biyya Joordaan keessatti saqaayyaatanii warra hojjechaa jirtan isiniifan dhaamsa qaba jechaadha. Ijoolleen akkasii kuni yeroo ammaa kana Saudi Arabiyaa keessatti taatteen ta'aa jiru baay'ee kabbaadidha. Shamaran keenya irrallee immoo taattee kanan jedhamnetu irra gahaa jira. Kaan ajjeesuu, kaan qaluu, kaan bineensa nyaachisuu, kaan bakka aggatanii bilbila irraa fuudhanii affananii ukkaamsanii kilaasitti qollofuu waa baay'eetu ta'aa jira shamarran keenya kanarratti beektu. Garuu haa ta'u akkasumatti hojjetattee shamarran takka qalbii ka Rabbi kennee fi hojjetattee waan hojjetattee isa irra oolfatti. Shamarran baay'een garuu akkaataa ittiin hojii kana hojjettan osoo beektan mallaqa keessa warri dhiiratti ergitanii yeroo ammaa kana shamarri booyyuu baay'ee itti beektanii yeroo miidiyaa kana seenu birrii haganaan irraa nyaate birrii agasiin irraa nyaate jetti. Takka immoo ofumaa dhayitee fagaara ishii jala qabdee itti laatti. Namni dogongora dhala namaati. Namni fedhii hin qabne hin jiru. Nus namuma nus hin nyaanne hin dhonna fedhii qabna geen kaayyootu gadi si qaba. Bakka jirtutu gadi si qaba. Eenyummaa keetitu gadi si qaba. Kana osoo beektu maalifan biyyaa bahe? Maalifan namootan jaaladhu keessaa haadha abbaa koo obbolaa koo hiriyoota koo wajji baradhe keessaa osoo barumsa kiyya baradhee galmaan hin gahin barnoota koo karaatti kutee maafan biyyaa bahe? Maal barbaadudha? Biddeen nyaadhuun dhabee lakki. Nama na barsiisuun dhabe lakki. Abbaa manaa barbaadan dhabe lakki. Kana hundaa osoo beennu callisnee as dhufnee dogongortanii tokkoffaan dogongora dhalli namaa. Dhiira tokkotti dogongoranii dhiira tokkoffaan hariiroo uumti shamarran. Ishii inni sun si miidhe sin barbaanne inni biizinasa isaa sirraa shaqqalatee miti. Sirraa nyaatee mallaqa kee mul'atu sirraa godhee gaafa barbiraan itti biraa fuudhee immoo hambira qayyaresiisi baqa. Ati zeettiin kee kispaardii ta'ee konkolaataan illee zeetti qayyaran malee miidhagu jedhee gadi si qayyaree kan biraatiin jechaadha. So ati amma inni si qayyaree akka waan isa hubduu isa aarsuudhaaf jecha deemtee ammallee maal gooti qaruuteen teenya dhiira biraa jinjanti ilaalame. Kaza dhiirichi sunoo maal godha? Yaaddaniitu garuu amma dhiirri biraa sunillee wajjin jiraatee mallaqatti ishiirraa mul'uuc godheeti ishii darba. Ammas isaan gaafa inni ishii darbe ammallee gara biyyaan galaa waan hojjetadhee walitti qabadhaan hin jiru. Ammas dhiira biraa janjanti ilaala. Hin qaaneffattu ajjiriitiin ammas kan biraa janjanti innis akkasumatti mushluuq irraa godhee gadi ishii darba. Gaafa san sammuun ishii tuqama. Ammas imeen jiltu haga afuraffaa shanaffaa qayyarti. Hinde isinii wanniidha. Qadaada biloonii tabalaa sha'aatan gisee hunda qayyartan. Yookiin isinitti qayyaramu dhiirri. Maaf dogongortu? Yoo danda'ame gaa'illi karma jalqaba si jaallate san isumarraa barnoota sii ta'a. Yoo tidaarii ta'es keessattuu ijoolleen biyya Arabaa kana keessatti yoo dhiira tokko wal lolan deemte dhiira biraatti itti heerumti. Gaafsaniis wal lolte heerumni sunillee bara heerumuu zimbiloo akkuma horii walitti galan kana maatiin hin beeku isumatu isaan lamaantu wal fuudha isaan lamaantu wal hiika. Tokko gaa'ila dhaabbachuudhaaf dursa kaayyoo qabda. Dhiirsa barbaadu biyyaan baane ilaala. Keessattuu ijoolleen duraan dhufte uumaan beektu guyyoomsantee birrii haganaatiin dalagdaa barraa birrii akkanaatiin hojjetanii xalabaan xiqqishuu sii kaffalan minaamin jedhanii guyyoomsanii ijoollee kontiraata jirtu abaabbalanii gadi baasan jechaadha warri duraanii.
homaa barnoota hin qabnu, muuxannoo hin qabnu, nama nu gorsu hin qabnu, bilbila hin qabnu, miidiyaa waan beeynu hin jiru dukkana ture dur. Gizee san bahanillee itti faradamu. Faradamuun isaanii akkamitti naqqa'uu dhabuu isaaniitti erga bahanii itti taphatamee gadhiifama san booddee naqqa'uu dhabuu isaaniiti. Waggaa 2-3 nama tokko biratti nyaatamte diggaamee ammoo sadiiste dhiira biraatti ammallee kaatee deemte teerumuu sanii dogongorri isaanii. Shamaran amma biyyarraa dhufte ijoolleen kutaa xiqqooleen amma dhufaa jirtan kun jechaadha. Isaanii fandhaamsa qaba. Isaan akkam ta'an beektu biyyarraa dhufu. Dhufanii egaa bilbila qabatanii dhufu waa hunda guutamee fi dhufa. As geessee ji'a 2 ji'a 3 dalagdee amma nan hojjedhu nyaanni hin jiru. Mana hojjedhu beelina jeesee, mana hojjedhu madaamiin badduudha, mana hojjedhu akkasiidha, maanta sikiyyoodha jettee kontiraata baduudhaaf jecha sababoota kana daddarti laal. Dhufte ji'a 3 bar osoo lafa hin barin osoo afaan hin barin gadi koottu bayyeedhaan kaakan eeggachaa jiru gurummoo isaan asitti shame jechaadha. Jaalataa'ee janajjaneetti buusee xilif godhee dhufte ji'a 3tti kontiraata gadi ishii baasala. Osoo birruma ittiin dhufte sanillee maatiidhaan deebisiin. Gaafa kaan halkanii guyyaa akka barbaadetti taphataa silkii ishee ofirrattidha. Waa hundaan ishee hordofa kan hojiin hin jiru. Hoo baate deemte ji'a takka dalagattee dhufte ji'a 2 mana taa'uudha. Gaafa mana teessee hojjetattee dhufte san nyaattee fixxi. Kana hoo maal gootaree carraan ishiin qabdu. Sammuun isaanii tuqamu. Deebitee maraachuu. Deebitee asfaaltii irratti kufu. Ijoollee baay'ee argina waan akkasii kana. Namni kaleessa dogongorerra har'a akka baratuufi malee. Namni isa kaleessa dogongorerraa baratee akka nama haaraa ta'uufi malee gizuma hunda gowwaa ta'ee hinuma nyaatamee waggaa 12 birrii waggaa 8 nyaatamee sana booddee gaafa tokko gaafa teechee umuriin ishii deemee gaa'ilatti nafne mallaqatti nafne waan ittiin jiraatu tokko lafaa hin qabdu abdii kutatti jechaadha biyya lafaarratti. Gaafa kana maaltu akka ishii mudatu yaaddanii tarkaafii sammuu lubbuun of balleessaa mataan xish jedhee maraattee carqii gattee asfaaltirra fiigu kanatu ishii mudata laala. Garuu ani dhaamsi shamarran gola madaamsiniif qabuu jiraate shinti beetii harka keetiin dhidhee kilooriksiin si kukkutee qodaa sa'aatii 24 dhaabattee dhiqxee keessattuu qodaa gizee ramadaanaa ni beektanii irriba malee bulta ramadaanaa rafte sa'aatii 4-5 kana caalaan raftu. Keessattuu gizee hojii akkasii kana hojjettanii kaatanii gaafa mallaqa keessan dhiira kennitani maa qoyyoomtu. Hin kenninaa hin nyaataminaa jenna yeroo baay'ee viidiyoo hojjenna inuma sin gorsina gorsan dhageessan. Namoota baay'ee har'uma kanallee shamara baay'een arge jechaadha. Kan dhiira wajjin hariiroomte nyaatamaa jirtu. Morka sanuu dubartii biraa odoo isa jala jirtu ishii san gubuudhaaf irratti dhayxee dubartii 2-3 dhiira tokkorra wal fixanii. Maal ijoollee keenya heerumuun barbaanne biyyaan baane garuu dhala namaati namni dogongorteetti seentemi tokko ta'uu dide argiteemi yaa karaa koona baasi keessa harka baafachuu malee dhiirri tokko na dhiise deeme jettanii dhiira biraa geeddaruun kun tasumaayyuu dogongora lammataa ofitti fiduudha. Shamaras ta'e dhiira ani dhaamsa isiniidhaan biyya namaatti waan akkasiin hojjetina. Bakka tidaarii yoo ta'e wal fuudha seeran kabajaadhaan maatiitti ergadhaati. Maatii kee gabbaree uffisee haa fuudhu. Saaniinuu mallaqa keetti kennu waliin gali. Mallaqa hoo nyaatamte humna keetitti naftu namni si yoo si dhiisee deeme waa meeqa dhabda. Si jammarii dhiira online hin barte waliin tagaaddamuu bichaa miti mallaqa kee nyaatamte bakkeetti gaafa gatamtu eessa kooti jettee isa qabatta. Birri itti kennitu riisiitiin qabdu sitti ilaala harkatti itti kennita kaashii kan riisiitii itti kennan isa biyya ergame yoo ta'e malee. Isaasii kun riisiitiin qabdu kasaasuullee hin dandeettu. Fuutee kaashii itti kennite waan ta'eef maaliin gaafattare? So waan ittiin gaafattu ragaan qabdu laal. Kanaafuu shamarran keenya wanni isinii dhaamu heerumuma biyya namaa kana ofirraa dhiisaa. Heeruma barbaaddataan biyya abbaa kee galii heeru. Bakka kootu barraa bahii birrii ganaatiin hojjetaa hojiin hin jiru laal ijoollee nama biyyarraa dhufte hin bahin haalluka keessan kaasanii shamarran baay'ee mana kana nyaanni hin jiru
mana kana madamiin badduudha mana kana hojii natti ba hojii sitti baay'atu nyaata isaa waan rabbi si kenne argattu nyaadhu godhadhu nyaadhu fudhadhu nyaadhu maa nyaatta'u sin jette baasti si deebistu madamii ijoolleen baay'een madamii ijoo godhatanii sababa xiqqishuu jedhanii baduutti kurteeffatan baddanii hojjetan rakkoo alaa jiru osoo beektanii tokkoffaa alatti shaamboon mataa kee irraa bitattaa uffata kee mataa kee irraa bitattaa kiraayii mataa kee irraa kaffaltaa nyaata dhugaatii waan ta'u hundumaa mataa kee irraa kanaafuu warri gadi ba'uu karoora qabdan hin bahina ijoollee baay'eedhanii baanaa nu baasaa akkasii minta sikii warri jettan innaa kontiraatan bahina warri baata yoo rakkoon dhuguma wanni kontiraata sin bahu itti barbaadan araba badduu fakkeenya sin qaluudhaaf sinitti deemtu araba bineensota mana keessaa qabdu jara akkasii san jalaa illee obaddanii jettan lubbuu kee ulfachuu waan ta'eef dirqamaa miti sinyumaa jechuu miti baduu sun rakkoo hin qabu gin dhiira jantanii dhiiratti warri baddan yeroo addunyaan sana xalte ijoolleen kutaa 12 fixxee dhufte ijoollee yuunivarsiitii waggaa meeqa galuudha jettee kaate dhufte as biyya namaa gaafa dhufte maaltu sin goyoomsa ndi barattanii dhuftanii miti ulaagaalee gaa ilaallee sirriitti beektan jedhee abdii qaba namni barate ulaagaalee gaa ilaallee ni beeka tokkoffaa ulaagaalaan gaa ilaa tokko son jirri cal'istanii dhiiroo hojii tagaaddamtan guyyaa jalqaba dhayxe san osoo hin beekne kiniinii minaamina jedhan yookiin waraqaa ittisa dahumsaa jedha maal waraqaa miti maal jedhama qusannaa dahumsaa jedhasan isuma sanillee fudhattu cal'iste hojii tagaaddamti gaafa tagaaddamte jette ganam achi booddee dalagaa guyyaa lama yookiin sadii booddee dalagaa barbaadanii argate hin deemti sana booddee gaafa ishiin dalagaa deemte achitti garaan ishii hafuu danda'a gaafa ishiin ulfooftee nagaatti yaa giifti bilbila sirraan kaasuun gaafsan maal taate gadi baatee dharratti na ulfeesse nagate na dhaqqaba sagalee naataa mubaarakiin biraan naa gahaa ebeluu biraan naa dhaqa viidiyoo kana sheer naaf godhana biraan tarinaa na qarqaara indee uummataan mari'atten inni gaafasan ijoolleen baay'ee waan akkasii kanatu ta'aa jira biyya namaa kana keessatti ijoolleen baay'een ulfooftee ulfajjiin gatamte ijoolleen baay'een daa'ima deette daa'ima fuutee karaa irratti gatti sababa kana kan ta'e yoo maalinni dogoggoroonni ni hojjennu gaa'ilaan dura girinyinati yookiin wal qunnamtii dhiira faana raawwachuu keenya tokko kanaaf wadaraa keessa wanna isinitti dhaamoo jiraate ijoolleen birrii akkatti hojjettan odoo beektan hojjettanii dhiira mana teessistanii hin qallabina qallabdee gaafa jette mallaqa sirra tulfeesse gaaf jedheta biraa buufataa inni si gata gaaf si gata ati garuu eenyu kiyyaanii maalinii karaa kaminna dhufe jettee isa qabattame yaada kee barreessi abboleetti kanaafuu viidiyoo kana sheer laayikii godhaa wal biraan gahaa